Hordoftoota Oromiyaanis Neetwoork akkam jirtu kuni qophii hubannaati. Qophii hubannaa kana wajjinan immoo Tabsaa'ee Dheeressaati. Haala yaalii fonqolcha mootummaa jedhamee ibsame kana faana bu'ee torban kana haalawwan ta'aa jiranuu fi kallattii garaagaraatii komee dhageessaa jiran kun keessaa ukkaamsaa fi dhaan namootaa waa'ee dhaaba Ihaadig kana waa'ee mootummaa olaantummaa Ihaadigin gaggeeffamaa jiru kana maal nu hubachiisu laata? Tarii keessa deebinee biyyattiin kun gara kamitti adeemaa moo jirti jennee of gaafachuuf nu dirqisiisaa laata? Isuma kanuma hojii wal qabatee jechuun egaa yaalii fonqolcha mootummaa waan jedhame kana hojii wal qabatee kan sana dura harka lafa jalaatiin sadarkaa hamiitti sadarkaa shakkiitti dhagahamaa mul'achaa turan. Garuu yaalii kana booda immoo ifatti ba'anii kan mul'atan tokko keessaa jaarmolii uummata Amaaraa kanaan raawwatamaa jiru kan jedhaman kun kan irra caalaan isaanii immoo qabsoo yookaan diddaa mirgaa uummatoonni saboonni sablammoonni biyyattii garaagaraa dhiyeessaa jiran kan abbaa biyyummaa kan eenyummaa kana kan fakkaatu irratti maal hubachiisu laata? Haalli sochiin haaraan humnoota kanaan jalqabame kun kan yaalii fonqolcha mootummaa waan jedhame kana booda ifatti bahee mul'achaa jiru. Karaa biraatiin immoo dhaabni Baaldaraas ofiin jedhu gara Baahir Daaritti imaluunsaa walga'iin gaggeeffadha jedhee otuu nu ajaa'ibsiisaa jiruutiyyuu torban kana immoo kunoo biyya ambaatti keessaa Ameerikaa kaabaatti damee banatee bakka bu'aa muudate jechuutu dhaga'ama. Walumaa galatti Baaldaraas qofa otoo hin taane humnoonni gaafii abbaa biyyummaa uummata Oromoo Finfinnee irratti dhiyaachaa jiru mormanu kun ofii gaafii uummata kanaa sirriitti hubataniiru laata? Moo akka isaaniif ta'utti dabsanii dhiyeessaa jiru? Kan jedhuu fi qabxiilee kana hojii wal qabatan tokko kakaafnee mari'achuudhaaf keessaa immoo ija gaazexeessummaatiin xiinxaluuf jechayyuu gaazexeessaa gameessa jechaan muuxannoo bara dheeraa kan qabu tokko keessummaa taasifannee dhiyaannee jirra. Keessummaan kun tarii foddaa haaraa reefas ba'uu isaati malee yookaan immoo foddaa gara biraa irratti beektu malee hunda keessaniifuu haaraa miti. Obbo Fiqaaduu Morodaati. Obbo Fiqaaduun karaa gaazexeessummaatiin muuxannoo bara dheeraa nama qabudha. Barreessaadhas. Miidiyaalee hawaasaa kan irrattis takka aktiivist jedhee waamuu isaa hin dhageenye malee keessaa Facebook irratti nama haalaan hirmaatudha. Isin akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara marii keenyaatti dabarra. Obbo Fiqaaduu waa hunda dura yeroo keetii fi baay'ee galatoomsin jechuun barbaada maqaa Oromiyaanis Neetwoorkiif maqaa sagantaa hubannaatiin. Egaa akkuma tuttuquu yaale atis faana bu'aa jirta. Ogummaan gaazexeessummaa kun dirqama garaagaraatii wajjin dhufaa. Kana keessaa tokko haalawwan yeroo irratti update of gochuudha. Odeeffannoo irratti funaannachuudha. Yeroo danda'ame as ba'anii irratti dubbachuuf yookaan immoo irratti barreessuuf akka nama gargaaruuf jechaadha. Haala biyya keessaa kana sirriitti faana bu'aa jirta. Isa waa'ee yaalii fonqolcha mootummaa jiru kana ammallee wal falmisiisaa jira. Isatti hin deebinu. Sana faana bu'ee kaleessa kana dheengadda kana komee babal'achaa deemaa jira. Jaarmolii poolitikaa adda addaarraa miseensonni keenya bakka buutonni keenya deeggartoonni keenya ukkaamamaa jiru hidhamaa jiru. Kan jedhutu jira. Humni haaraa nama biyya bulchaa jiru kun yeroo jalqaba as ba'e ukkaamsaan hidhaan ajjechaan mo'atamuudha jedhanii amma immoo deebisanii sumatti gattaanii jiru. Fakkeenyuma kaafna nama mootummaa afur jalatti hidhaman tokko jiru obbo Dhaqqabaa Waariyoo kan jedhaman bara Ihaadigis shororkeessaa jedhamanii maqaa adda bilisummaa Oromootii hidhamanii humnootuma Dr. Abiyyi obbo Lammaa Fayitiyyuu hidhaadhaa baasee nama kanallee halkan mana isaanii cabsanii seenanii karaa Kuyyeeraatii naannoo Arsii Shaashamanii
ammas mana hidhaatti darbataniiru. Haala akkasii kana fajjira maal nu hubachiisa haalli kun waa'ee Ihaadig kana. Dhaabni kun matasuma isaa jijjiiramuu diduu isaati. Garamitti immoo adeema laata? Maal immoo fiduu adeema laata kun? Uummanni kunoo akka dhalootaattis akka jenereeshiniittis uummata fi dhaloota dammaqeedhaa waan callisee gattaa'u miti mirga isaa karaa ilaaluun. Maal nu hubachiisa? Galatoomi Tasfaayee warri ollaa keenyaa waan jedhan qabu ala waa'ee namaa dubbatan ala geeraran fokkorsuu jedhu jarri gaafa fokkoranu nama jechuun gaafa kan yeroo namni dhabameedha jedhu ሰው ማለት ሰው የሆነ ነው ሰው የሌለለት jedhu waan akkanaa qabu. Kanaafuu anas waa beeka jettee gaafuma namni dhabame waa dubbata jettee rafidde akkati narraa eegduu waa dubbachuu dhiisuu nan danda'a. Humna sin qabu ta'a waan sana dubbachuudhaa fi dhugaadha dhimma hojii gaazexeessummaa kana irratti waggaa baay'ee wajjinumaan dabarsineerra atillee waggaa baay'ee irratti hojjenneera bakka adda addaatti. Haa ta'u malee biyya hambaa kana immoo gaafa dhuftee jettu waan hojii kooti jettee ittiin ciccituu miti. Hojii biraa hojjechaa karaa biraatiif jireenyaan fiigaa waa'ee immoo dugda duubeetti deebitee waan biyya keessa jiru immoo yaadaa isas dhaggeeffachaa kanatti hojjettu garaa tokkoon garuma sanatti luuccaftee waan hin hojjennee fi odeeffannoo ga'aa hin qabdu ta'a waa hunda dubbachuudhaa fi kanuma irratti hundaa'eetan egaa ani kanuma hir'ina qabaachuu nan danda'a waan dubbadhu irratti odeeffannoo adda addaa dhabuu nan danda'a. Wanti ati kaaftee waan bal'aadha. Waan bal'aa sana keessa hunda deemnee dubbachuudhaaf akkuma jedhee humna dhabuu nan danda'a, dandeettii dhabuu nan danda'a, yeroonis nu daangessuu danda'a. Wanti tokko gaarii wanta dubbachuu barbaadu maa inni hundumaa wanti nu walitti qabnee dubbannu jijjiirama biyya sana keessa dhufeera jedhamee waggaa tokko ol ta'ee amma deemaa jiru sana irratti waan uumamaa jirudha isa hordofee isa faana bu'ee isarraa ka'ee waan ta'aa jirudha bakka adda addaatti wanti godhamaa jiru kun. Inni fonqolchuu gidduu kana jedhamee ka'e dhugaa fonqolchuudha moo fonqolchuu miti waan jedhu irratti ammallee nama waliin falmisiisaa jira. Isuma argina. Namoonni adda addaa karaa seeraatiin namoonni ilaalanu jiru, karaa siyaasaatiin namoonni ilaalanu jiru. Fonqolchuudha moo miti jedhanii inni kan ka'uu danda'u mootummaan naannoo Amaaraa irratti kan wanti kun godhame mootummaan naannoo Amaaraa akka mootummaatti ilaalama moo waan jedhu konstituushinii qaba mootummaan sun heera qaba mootummaan naannoo sanaa heerri mootummaa naannoo sanaa maal godha taayitaan mootummaa naannoo sana irratti aangoo humnaan fudhachuun akka fonqolchuu mootummaatti ilaalama moo in ilaalamu waan jedhu heerri mootummaa naannoo Amaaraa akkamitti define godha waan jedhu harkaa hin qabnu. Tokko kan karaa mootummaa federaalaatiin immoo mootummaa federaalaa fonqolchuudhaaf wanti jedhu ammas hir'ina wayiitu jira kana jechuudha. Maaliif jeneraalonni lama ajjeefamaniiru kan mootummaa federaalaatiif hojjechaa jiranu yookaan kan hojjechaa turanii ajjeefamaniiru. Finfinnee keessatti ta'e kun jechuudha mootummaa naannoo Amaaraa irraa. Iddoo biraatti mootummaa federaalaa jalatti wanti godhame jira. Wanti fonqolchuun godhame yookaan yaalli godhame fashalaa'ee jira. Kana odeeffannoo hin qabnu. Mootummaan waan dubbate hin qabu. Garuu akkuma sooshaal miidiyaa kana irratti bakka adda addaa asitti akkanatti godhamaa ture, asitti akkanatti godhamee ture, nama ajjeefame jira, maal jedhu. Ittuu bakka adda addaatti Finfinnee keessatti jaarmiyaalee mootummaa federaalaa irratti yaaliin godhame jiraate. Okay, wanti kun fonqolchuu jedhu mootummaa federaalaa mootummaa biyya sana akka jirutti gochuudhaaf waan uumamedha jechuu hin danda'ama ta'a. Kanaaf mootummaan federaalaas taanaan odeeffannoo nuu kenne hin qabnu amma ammaatti. Kanaaf wanti kun fonqolchuudha moo fonqolchuu miti jedhanii irratti murteessuudhaaf karaa kootiin ammallee natti ulfaata. Maa inni kanan jechuu danda'u dhaaba biyya bulchaa jiru sana keessatti dhaaba Ihaadig jedhamu sana keessatti
aangoo walirraa fudhachuu yookaan immoo wal balleessanii aanjaa jara sana keessatti uumametuyyuu isa tokko balleessee ofii isaatii jiraachuu ofii isaatii aangoo fudhachuu yookaan immoo balleessee baduudhaaf hojii maraatuu kan hojjetedha jechuudha. Walajjechaadha kan achi keessatti godhame aangoo irratti. Aangoon sun egaa maal irratti xiyyeeffata maal barbaadaniiti aangoo isa kamiin dhaaluudhaa fi eessatti deema eessatti hiixachuudhaa fi eessatti tarkaanfachuu barbaada wanti kun wanti jedhu waan nu wal gaafachiisudha. Kanuma egaa inni fonqolchuu jedhamu irratti ilaalchi koo kana fonqolchuudha jedhee dubbachuudhaa fi mootummaanis odeeffannoo gahaa wanti nuu kenne hin jiru. Kanaafuu waan inni jedhu akkana jennee diffaayinii goonee itti amanuudhaa fi nu rakkisaa waan jedhuun qaba karaa kootiin. Egaa ishee akkuma tu jette immoo aanjaa waan jette sana dhaabasa naannoo Amaaraa bulchuu keessatti sana ala immoo humnoota haaraa as baba'an kanatti wanni hamatamu irra caalaan isaa ifatti immoo kan mul'atedha. Fakkeenyaaf baatii 5 of duubatti yoo deebine kan akka meeshaalee waraanaa kana seeraa ala hedduminaan galchuu irra caalaan isaa immoo naannoo Oromiyaa taargeet kan godhate akka odeeffamutti yoo ta'e manneetiin amantii tokko illee diipoo ta'aniiru jedhu. As butataa immoo adeemu immoo ummatootuma mootummaa naannoo Amaaraatii wal daangessan irratti rukuttaa hamaa naannoo Qimaantitti Benishaangul Gumuz sadarkaadhuma mana wajjin gubuufaa jedhama. Manni karaa Qimaantitti kan ta'e tokko namuma fincila yookaan fonqolcha jennu tarkaanfii ajjechaa aangawoota mootummaa naannoo Amaaraa irratti fudhate kanaan kan gaggeeffamedhani. Nutti immoo baay'ee yuugaa kan nutti siqe gara manaa kan dhufe immoo kan jennu Wallootti naannoo Kamiseetti waan uummata Oromoo irratti raawwatame ifatti nama malee lafaas hin qabdanu kan jedhu. Manneetii barnootaa gurguddoo keessatti Dabra Maarqos Yuunivarsiitii achi Aksuumitti keessaa immoo Dabra Birhaanitti immoo ijoollee Oromoo kan taargeet godhate akka isaanillee geejjiba fudhatanillee qe'ee isaaniitti warra isaaniitti hin deebine kan dhorkaniini baadiyyaa keessa miilaan akka imalan fa'aa kan dirqisiise. Kana iyyuu bal'inaan wanti mul'ataa jiru kanadha. Sana faana bu'e ishee waa'ee koomee jaarmoliin poolitikaa dhidhiissan yookaan sigaa raafatti fakkaata deeggartoonni miseensonni hidhamuu kana. Mee durasa karaa humnoota haaraa jaarmolii uummata Amaaraa haarawaas baan kanaan waan ta'aa jiru kana ishee kala ilaaluun barbaada. Maal irraa hubatu uummatoonni saboonni sablammoonni gaafilee mirgaa kakaasaa turan kakaasaa jiran kun uummata Oromoo dabalate dhaamsa yookaan alertii akkamii qabatee dhufe laata? Egaa mootummaan waggaa 27 olii biyya bulchaa ture suni humnuma isaatiin jechuudha. Fedhii uummataatiin bulchaa ture wanti jedhamee dubbachuu hin dandeenyu ta'a. Maaliif akkuma jarri jedhetti akka heerri biyyichaa jedhatti heeraan biyya sana bulchaa turan immoo wanti jedhu inni gaafachiisaadha. Haa ta'u malee amma har'aa ga'anii dadhabiinsa yookaan du'uma uumamaa du'uudhaaf waan karaa jalqaban fakkaata. Kun waan hin oolleedha. Ala wanta akkanaa uumamaa dhufu immoo dadhabuun hin uumamaa. Kun jira. Dadhabbii kana kan fiduu danda'u inni korraapshiniin keessatti uumameera bakka adda addaatti malaammaltummaan kun baay'ateera. Taayitaa kan akka kan ta'anitti fayyadamuun hundumtuu biyya bulchuu bituu of yaaduu waan uumame akkuma waliigalaatti mootummaan suni mootummaa dadhabe ta'eera. Dhaabni sun dadhabe ta'eera. Kanumaaf egaa amma jijjiiramni dhufe jedhamu sun iyyuu waggaa tokkoon duratti inni tiimiin biraa tolchee fide jechuun jara lamman gidduutti dhaaba sana keessatti qoodamsa uumamedha bakka lamatti citee jige.
isa inni tokko gareen tokko wal qabatee dadhabaan lammantu wal qabatee ka'ee jabaa fakkaate. Kanuma keessa galee immoo warri kanaan dura ala dhaabni sun jabaa ture dadhabanii yookaan immoo sodaatanii jiranu dadhabina kana keessa ka'anii fedhii isaanii abjuu isaanii kan bara dheeraadhaaf abjootaa turan keessumaa immoo biyya alaa keessatti daanga'anii kan abjootaa turanii hojiirra oolfachuudhaaf ka'an amma yeroon jedhanii. Kanaafuu mootummaa naannoo keessumaa immoo mootummaa naannoo Amaaraa kana infiltrate godhanii keessa galanii warri dhaabni adda addaatiin kanaan dura dhaabbatan seera biyya sanaas kabajnee biyya sana keessatti hojjanna jedhanii akka dhaaba nagaatti warri dhufan jiru. Warri biyya alaatti immoo kanaan dura ollaa keessas jiran waamicha nagaa warri amma jijjiirama geggeessina jedhan kuni dhiyeessanii fudhatanii warri galan karaa nagaatiin qabsoomna jedhanii warri galan jiru. Jarri kun galanii egaa isaa kana abjuusa kanaan dura ture sana dhagaa keessa ture isa iceberg jedhamu kana keessa cabbii jala ukkaamamee ture sanayyuu cabbii sana irraa haqanii ol kaasan. Amma maal jedhu abjuu dur qabuu jenneera. Abjuu kanarratti biyya sanarratti bittaa bara baraan godhamaa ture sana akkasaa ta'ee bara dargiitii jalqabee achi immoo bara Wayyaanees itti dhufee karaa adda addaatiin diinagdeedhaan siyaasaan rukutamaa humni dhufee dadhabee ciisaa ture jira. Humna sanatu amma hinduune hirribe malee amma muuxatee ka'uu barbaade. Dadhabina kana keessa immoo argateetu yeroon kun amma yeroon keenya amma jedhee ka'e dadhabe sana keessa. Hidhachuus danda'eera, meeshaa waraanaas galfachuu, horiis galfachuu, qawwees galfachuu danda'eera. Keessumaa mootummaa naannoo Amaaraa sana akka jirutti infiltrate godheera. Chaanaaliidhuma mootummaa sana keessa deemee miseensota isaa walitti qabachaa ture, leenjisaa ture, hidhachiisaa ture. Bakka tokko tokkotti immoo bakka sila maqaa kaafte irratti bobbaasee lola kaasaa ture. Gara Shawaa Kaabaatti, gara Karrayyuu irratti, asii Walloo keessatti, gara Beenshaanguliin keessatti waan ta'a ture. Hidhataniitu galanii lafa keenya irraa ka'uu qabdu jedhanii wanti jarri sobaan dubbate, wanti jarri fakkeessuudhaan dubbate hin jiru. Bokkorsuu jaraa irrattis ristii abbaa keenyaa deebisuu qabna. Seenaa keenya haaromsuu qabna waan jedhan qabu. Seenaan hin dulloomaa laata, hin haaromaa laata wanti jedhu gaaffii biraati kophaatti. Warra kanatuyyuu dadhabina dhaaba sanaa keessatti Ihaadiig jedhu sana keessatti ka'e. An akka dadhabinaatiin jedha wantichi jarri kun karaa nagaatiin al tokko yoo karaa mishoomaatiin yookaan positively yoo fudhanne wanti tokko jira. Akka dadhabinaattis kan fudhachamuu danda'ee jechuun jedhamuu danda'amu. Maanni jarri kun gaafa ka'anu kanaan dura namoonni hidhamaa turanii, ajjeefamaa turanii, maal jedhamaa turanii kana hin geeddarraa. Karaa nagaatiin galaa, karaa nagaatiin qabsaa, waan barbaadan gochuu dandeessu, ijaaramaa jedhanii jarri kun waamicha godhan. Dhugaa wanti kun sabaa jedhameeti moo ofumaa fi umurii jaraa dheeressuudhaa fi haala dhaabni jaraa kun kanaan duratti deemaa ture sana geeddaranii jarana karaan kun nu baasu badiinsatti nu geessaa jira. Mee haala jijjiirrachuu qabna. Waan namni jedhu dhageenyee kokkorsuu namaa kana sabaa kana kan qeerroon kan dhiyeessaa jiru kan harkaa fudhannee hojiirra oolchinee itti fayyadamnee umurii keenya irree dheeressina. Cinaacha geeddaranna karaa kanatti karaa jedhuun fidani ta'a. Haa ta'u yooduma karaa kanaan fidan iyyuu yoo itti gamnoomte abshaalummaadhaan caalteetuyyuu harkaa fudhatta. Yoo ta'uu dide immoo waan pozitiivii ta'e waan jarri si dubbatan waan jarri hojjetan keessa galtee isa sana gabbisaa of ijaaraa fuula duratti egeree kee irratti waan barbaade bakka barbaaddeen ga'uu dandeessa jedhanii warri itti galan jiru. Akka waliigalaatti yaanni jarri pozitiivii fidan kuni walajjeechuun barbaachisaa miti. Karaa nagaatiin dubbachuu qabna. Waraannis barbaachisaa miti. Wanti jarri jedhee dhaabni kamiyyuu kan barbaadu. Abaa'oonis taanaan kan waggaa meeqa caala abaa'oo caala kan daggalatti galee waggaa meeqa lolee dhiiga isaa lolaasee lubbuu isaa dabarsee hin jiru. Jarri illee kanatti amananiitu amma tokko wal amananii dhufanii kan biyyatti galan.
eega galanii booddee wanti lafarra jiru wanti ta'e akka jedhame ta'eera moo hin taane waan biraati. Egaa akkuma waliigalaatti gara gaaffii kee deebi'uudhaaf inni amma dhaabbileen haaraan kun maqaa haaraadhaan kaane malee haaraadha jenna malee daaraa urgufatanii warra ka'anidha. Awwaara urgufatanii warra ka'anidha. Riphanii warra turanidha. Jarri kun immoo akkuma jenne bittaa biyya sana keessa jiru heera biyya sanaa hin balleessinaa jarri jechaa jiru. Sirna federaalaan barbaachisu heerri biyya sanaas habaduudha wanti jarri jechaa jiru. Kana hoo bade immoo yoomi sirna kanaan dura sirna bittaa sana kan akaakayyuun abaabayyuun isaanii irra turan sana hin deebisne akka sanaan biyya sana bulchina. Tokkummaa biyya sanaa olaantummaa biyya sanaa akka sanaan eegnaa warra jedhanii sababa kanaan itti dhagadanuudha. Dhaaba sana keessatti hin cabe dhaabni sun bakka lamatti cabee hin dadhabe achi immoo jara keessa immoo warra jiru immoo warra mootummaa naannoo immoo ammas cabsanii galanii hin cabe inni immoo bakka lamatti jige walajjechaa keessa galanii kiyoosii akkanaa biyya sana keessatti uumanii. Egaa yaada kee fudhadhee hubachuu koo hin beeku kan natti fakkaatu dubbadhe kanuma. Gaariidha. Tuttuqteetta kanneen sammuu haalaan iyyuu keessattaa waanuma namtichi olaantummaadhaan yaadii fonqolchaa jedhame kana hoogganii jedhamu kun jeneraal Asaminoo Tsigee kun namoota isaa warra bifa haaraadhaan leenjisaa ture kana immoo bifa kan dubbate keessaa tokkoyyuu haala waggaa 500 duraatiyyuu deebi'ee nu mudatee jira. Kana dura dhaabbachuudhaaf qophaa'uu qabna waan jedhu tokko karaa biraatiinis warri biyya hambaa kanas jiranuu biyyattis kan galan ifumatti caasaa federaalaa amma jiru kanafaa diiguu akka barbaadanu heericha lafa jiru kanayyuu akka waamicha dhiyeessaniiru. Muummichi ministeeraa heera amma jiru kana gatuudhuma qaba jedhanii caasaa amma jiru kana diiguu qaba jedhanii ifumatti dubbataniiru. Namootni maqaadhaan isaan beeknu kana warra dhaabaa biyyi Itoophiyaa kana wajjin sosocho'an keessaa tokko sana egaa gaagaabni guddaanis qaqqabeera ammatti baatii 2-3 darban kana keessa iyyuu sanarraa gaatarii uummattoonni warri kun dhuguma warri ripheetti ture kun warri rafee ture kun dammaquu isaanii sana afaan ofiis egaa irratti dammaqee haala barbaachiseen waa'ee mirga isaa falmachuu amantaa jedhutu jira. Waa'ee Ihaadigii waan xiqqoo tokko dubbate mootummichi du'a uumamaa duuf adeema isaatti tokko waa hedduu nama yaadachiisa. Obbo Fiqaadu sila mootummaan kun waggaa tokko dura kan inni du'e jedhamee ture. Akka kootti geebiruma xiqqoo ishee taphatanii waluma keessatti of keessatti Ihaadigii humnicha isa fuula dura ture isa akka waraabessaatti ilaalame naannessanii dugda duubatti geessanii humnoota warra dugda duubatti fuulduratti fidanii haala kanaan uummatichas dagachiisanii yeroo baay'ee qabsoo uummataatu xalafame jedha akkas battee kan beeku malee karaa biraatiin immoo iyyuu jarri kun haaluma kamiinuu sochii jijjiirama biyya kanaa itti fufsiisuudhaaf iyyuu mooraaluma iyyuu hin qabanu. Irra caalaan isaanii warra dhiigalmaan namaatiin dhiqachaa turedha. Warra maqaadhaan amma himanni jedhan kana qofa miti. Isaan maal tokkichi Geetaachoo Asaffaa ajaa'iba hojjeteen qabu. 20-50 dugda duuba isaa jiru waajjira isaa keessa kan hojjechaa turan. Warra akkasiitii adda baasuu hin danda'amu. Garuu haa ta'u immoo jedhee yommuu uummatichi carraa kennee carraa sanas uummanni Oromoon keenya jechuun dandeenya. Obbo Fiqaaduu yaadatta yoo ta'e miidiyaadhuma isaa jedhamu kanaati keessa turte sana irratti maree tokko geggeessu. Egaan amma yoonaa hiriirri deeggarsaa naannoo Oromiyaatti maaliif akka hin baafne hin beeknu. Gaafatanii wanti immoo akka salphaatti humna haaraa kanaaf leejitimasii kenne seera qabeessa taasise kan jedhamee dhiyaachaa jiru. Qibbuulinnatu waan jedhan tokko qibbuulinnati agarsiisa uummatichi maaliin hiriiraanii kunumtuu seenaadhuma ilmaan namaa addunyaa irrattis ta'eera laata jennee dhugaafii guddaa ta'a. Mootummaan tokko hiriiraanii leejitimeet ta'uu hin danda'a. Sana hundatu walitti daddabalame amma immoo gaamuu laallu waan ammaa kun maali waanuma akka carraatti fudhataniitti gargaaramaa jiranudha moo
akka tasaa walirra bu'ee moo tarii haaluma sana wajjin wal qabate duraanuu qindaa'eetu jira laataa kan jedhu nama gaafachiisaa. Gaafii kana immoo mukaaftu immoo isuma yaalii fonqolcha mootummaa jedhama sana immoo shakkiidhaan akka ilaaltu si godha. Ta'ee jedhamee uumamee laataa malee dhugaa dubbachuuf uummattoonni biyyattii haala ga'aadhaa ol kabaqii balaa jedhan sanaan gidireera, ajjeefameera, hidhameera, maatiin bittinnaa'eera, baqatee biyyaa ba'eera gaha jedhamuu qaba ture. Kanatu yaaduu guddaa namatti uumaa tarii gaama mootummaan kun dhugaatti isa dheengadda keessa turetti deebi'aa jira yoo ta'e miseensota jaarmolii mormitootaa ukkaamsuu hidhuu gidirsuunatti deebi'aa yoo ta'e akkatu jette tarii gaa du'a uumamaa sana natural death sanatti of geessaa jira laata se jettu nu yaadachiisa. Kuni asirratti waan dabaltu hin qabne ngaa fakkaatame qabxii lamaffaatti dabarraa waa'ee Finfinnee kana bofqaadu waan tokko asirrattitu tole jedhe ilaa sila kaastee turte social media kanarratti waan tokko haaluma dhufu kana ilaalee nan barreessa waan gaggabaabaa waggaa darbe gaafa ittuu Abiyyi taayitaarra hin bayini waan gabaabduu tokko barreesseen ture. Ihaadigi qoricha umurii dheeressu isa HIVdhaaf kennamu sana jechuudha. Qoricha umurii dheeressu Abiyyi jedhamu liqimsee jedhee waa tokko barreesseen ture. Jarri kun qoricha umurii Ihaadig dheeressuudhaaf warra dhufanidha. Jarri kun. Egaa ummanni deggeree hin deggerree wanti jedhamu kun ammas nama gaafachiisuu wal nama gaafachiisa. Namni keenya deggera baay'iramoo hin baane wanti jedhu. Maaliif ba'a? Anii fi ati kanaan dura pireesii irra turre. Ittiin hidhamaa turre, diraramaa turre, waa tokko warri qawwee qabannee miti kan baane. Ihaadigiin kana gochuun sirra hin jiru, kana gochaa jirta, kana godhii. Sabni kana barbaada jenneeti kan dubbatu. Isumatu wanjala nutti ta'ee yakka nutti ta'ee ittiin hidhamaa turre. Waa'ee dimokiraasiiti kan dubbatu, waa'ee mirga dhala namaati kan dubbachaa turre. Waa'ee hiree ofii murteessooti kan dubbachaa turre. Sabni sana dhaggeeffachuu sana arguu barbaada. Akka isaa ta'ee namoota kana dubbatanutuyyuu afaanuma keenyaan kana dubbatanutuyyuu dhufani yaada akkanaa fudhatanii ba'ani. Namni immoo duumayyuu yaada akkanaa waan barbaaduu fi tole jedhe yaadatuyyuu gara hojiitti jijjiiramaa deema. Akkuma diyaaleektikaalii sana yaada dura ture. Akka karaa amantiitii sinoo fudhatte majammaraa qaalnabbar jedha. Dura jechatu ture. Jecha sana fudhate namni. Deeggarsas immoo dhugaa dubbachuudhaaf baheera. Gaafa hoggantoonni ABO biyyatti galanu magaala sana keessatti seenaa magaala sanaa keessatti sabni ammanni hin baane. Deeggarsa san deeggarsa ABO'dhuma duwwaa miti. Jijjiirama dhufe sanaafis baga jechuudhaaf sabni keenya kan bahe waa irraa arganna. Ijoolleen keenya du'a oolaniiru. Lubbuun keenya nuu baraarameera. Waan kanaan dura gatiitti kaffalaa turre immoo karaa nagaatiin argachuudhaaf abdiin dhufeera balballi nuu banameera jedheetuyyuu ittuma amamneetuyyuu ba'eera jechuun danda'ama. Karaa kootiin kanatti ilaala. Ala sana immoo riili jarri kun hin danda'u jedhanii biyya bulchu jedhanii hin danda'u jedhaniituyyuu taayitaa sana qabatanii wanti jedhamu jedhu hin danda'u ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu yeroo sana eentu jira? Dhaabbileen mormiitaa kanaan dura warri jiran illee warri lubbuu qabu jedhan illee mana hidhaa turani mana hidhaatti hundumti guuramanii badaniiru. Kan biraa kan jiru TPLF biyyumti sun yoo akka biyyaatti dhaabbatee jiraachuu qaba. Instituushinuma akkuma ittuu hin jeeqamin yoo akka Sumaalee hin ta'in akka Ruwaandaa akka hin ta'in jiraachuudhuma iyyuu qabda jechuma keessatti anis achi keessatti obbolaa qabna. Firoomni keenya namni hundumtuu kana qaba. Akka jarri du'an akka jireenyi jaraa diigamu akka hunduu babbadu hin barbaannu. Kanaafuu yeroo sana kan jiranu jaruma kana duwwaadha. Armii harkaa qabu, isteeta paaraatesii kana jarata harkaa qaba. Jarumti ajiraatanu isa booddee biyya nagaa qabdu keessatti dhaabbannee saba keenya ijaarree deebifnee waan barbaadu argachuu hin dandeenya waan jedhuudha. Deeggarsuun sabaa waanuma kanarraa ka'eedhaan natti fakkaata. Deeggarsuun sunis jira. Yaada kan deeggaran. Ani yaada jarrame dubbachaa waan Abiyyi gabbayee dubbatu, waan Lammaan gadi bayee dubbatu. Haadha garbuu mormii herraan qabu hawwaa tokko. Akka yaadaatti
hojiirra oolaa jira moo akkamitti hojiirra oolaa jira wanti sun waan jedhu immoo ilaalaa jirra. Bakka bakkatti ilaalaa jirra. Kun fedhii jaraatiin ta'e moo yaada dhoksaa qabuudha moo maa inni nu gowwoomseedha moo karamma dheengadda hiriira biyya adda addaatti baanee an kiristaana nuun jedhee inni islaama dhufee islaama biyya qabate jedhanii jedhan sana nu gowwoomse moo an dimokiraataadha jedhee nu dhufee tuyyuu abbaa hirree tuyyuu diktaatarii tulti dhufaa jira moo wanti jedhu kunis gaafatamuu hin danda'a. Akka kanatti ilaalaa Tasfaayee gara gaaffii kee yaada kee isa jettutti kaasi gaaffiidhaaf deebii wal gaafachaa jiru yaaduma kaafnee haasa'aa jirra. Akkasii wanti haalli sagantaa hubannaa kunis akkasii yaada wal harkaa fuudhan irratti mari'achuudha. Yaaduma hubannoo uummataa gabbisu maddisiisuudha wanti isaa. Sheettaantu kanarratti waa'ee Finfinnee kana obbo Fiqaadu warri gaafii abbaa biyyummaa uummata Oromoo falman kun dura jaajjuudhaaf yaalaa jiran kun wal ijaaraa jiran kun gaafii uummata kanaa sirriitti waan hubatan natti hin fakkaatu. Kunis immoo sababa qabaachuu dandeenya. Maaliif amma yoonaatti dhugumatti dhaabni uummata kana bakka bu'ee paarlaamaas ta'ee waajjira isaa keessa taa'ee ejjennoo uummata kanaa kan ifatti dhiyeesse hin jiru jechuu danda'ama. Isheenumti ammaliyyuu xiqqim jedhamtu sunillee kan gaafii uummata Oromoo hin taane sunillee waanuma gara warra Hiwaat fa'ii maddite fakkaatti diddaa uummata sanaa qabbaneessuudhaaf jecha malee gaafii uummatichaa isa sirriin seeraan dhiyaateetu beeksisuu dandeenya. Haa ta'u malee akka malee gaafii uummata kanaa dabsanii dhiyeessuu irratti bobbahamee jira. Keessaa immoo saboota sablammoota xixiqqaa kunillee isa jalqabaa uummatni keessa waggaa 28 darbee haaluma akkasii gaggeeffamaa jira. Uummata Oromoo akka inni sodaatu, akka inni amantaa irraa dhabu gochuudhaaf duula godhamu jira. Isa kan biraa bakka bu'aasaa akka hin filanne, ofiin akka of hin bulchine, ofii isaaniitti fidanii irratti muuduu kana kan waan akkasii kana fa'iitu bal'inaan gaggeeffama. Yoo isaa gaawaan waggaa 28 guutuu ummatoonni biyyattii kamtuyyuu ofii isaaniitiin kan isa bakka bu'u filatanii hin beekanu. Isheen garuu taa'idhamteetuma bal'inaan gaggeeffatamaa jirti. Ati akkamitti hubatta waan kana? Keessaayyuu immoo kunoo biyya hambaa jirra, biyya sivilaayiz jedhamu, biyya federaalizimiitti dagaa'e keessa jirra. Kanumarraa ka'uudhaan iyyuu haalli magaalaa tokko akkam ta'uu qaban waanuma qabnu jechuun egaa waanuma uummanni keenya illee hubatee warra gaafii isaa morman kanaaf deebii quubsaa kennee tarii waltajjiin maree nagaan isaa yoo uumameera ta'e waltajjiin karaa nagaa waliin mari'atanii wal amansiisan uumameera yoo ta'e kanayyuu yaada isaa gabbifatee falmuudhaaf isaanis immoo hedduutu afaan kana dhagaa isaanuu immoo ejjannoo gara uummata Oromootiin jiru akka hubachuu akka danda'anuufi maaltu ta'uu qaba ittaati waa'ee gaafii Finfinnee kana irratti maaliif waan hin qabbanoofne Obbo Fiqaadu bararraa bara dhumaatima guddaa ilmaan Oromooyyuu kan fide kana amma immoo humnoota haaraatiyyuu immoo ajandaa haaraadhaan ka'ee jira. Kana jechuun garuu jara kanaaf legitimacy kennuu miti garuu waan tokko godhaatuma jiru sayidhuudhaaf malee. Dhimma Finfinnee gaafa kaafne jennu dhimma jijjiirama amma biyya sana keessatti deemaa jira jenna suma laawuta haayilii jedhu kana laawutii uumame jedhu kana waa'ee isaatti kan dubbachuu nurra jiru. Jijjiirama kana kan fide caalaatti kan dhale dhimma Finfinneeti. Keessumaa maaster pilaanii Finfinneeti. Akkuma jedhee OMN irrani hojjechaa ture. Al tokko waan abbaa isaa haayyee jedhee dubbate sana yeroo jalqabaatii fi gaafa guyyaa sanbata xiqqaa qidaamee afaan Amaaraatiin yeroo jalqabaatii fi oduutti hojjetee kan dhiyeesse ana. Likkiitti galchina maal jedha warreen naannoo Finfinnee jiran sana jedhu sanarratti. Afaan Oromootiin eegasii irra deebi'ameetti hojjetame yeroo jalqabaatiif kan oduu sana dubbisee disclose godhe ana. Maaliif yeroo sanaa jalqabee
Isaan duratti sigaa wanti deemamaa jiru jira waa'ee maaster pilaanii sanarratti dhiiga baay'eetu dhangala'e lubbuu baay'eetu itti darbe. In ta'u jechuun kun achirraa dhufe. Kanumaan egaa jijjiiramni kun kan biyya keessatti uumame isa kanii abidda kana qabsiise. Kun maal jechuudha? Dhimmi Finfinnee irratti dhiigni ilmaan Oromoo hedduun dhangala'eera. Sababa maaster pilaanii Finfinneetiin lubbuun ilmaan Oromoo 100 lakkaa'aman darbeera. Naannoo Finfinneetii jalqabee warraaqsuun achii gara Ginciitti gaddeemee Oromiyaa hunda keessatti wareegamni kaffalame hundumtuu Finfinnee irraa waan jalqabeera. Kanaafuu maal dubbachuu barbaadeetiin dhimmi kun Oromoodhaaf ammam akka inni crucial ta'e sitti himuu barbaadeetan. Warri biraa egaa seerri waan jedhu jira. Heera biyya sana keessatti wanti taa'ee jira. Warri OPDOs yookaan warri TPLFin bulchamaa turan kunis amma tokko waan fudhatanii fakkeessan waa ta'uyyuu malee fakkeessaa turan kantiibaa adda addaa Oromoo irraa fuudhanii Hasan Alii, Kumaa Dammaqsaa, Dirribaa Kumaa, amma Mootaakkeleen itti darbee jira. Akka bifa Oromoo qabaatu akkuma afuurri Oromoo keessa jiru gochuu irratti wanti godhame jira. OPDuma keessa immoo dhugaa dubbachuudhaaf waan hojii gadhee adda addaa warri hojjetanu jiru. Mootummaa TPLFin keessatti lafa naannoo Finfinnee hirmaachuu sanarratti namoota sanarratti gurguranii namoota jiraatiif hiranii fixuu irratti yaalii godhamaa turan OPDO keessas ta'anii warri falmaa turan warri wayyaaneen hin jaallan Abbaa Tsahaayeeffaa kan iyyaa turan kanaaf namoota jaraarratti warri ka'anii falmaa turan hin jiran jechuun danda'amu. Ilmaan Oromoo ta'anii Oromummaadhaaf kan quuqaman OPDO keessa warri jiran jiru. Amma barbaachisaa hin ta'u kan beeknu maqaadhaan kaasuu dandeenye warri taayitaarraallee ari'ataman jiru. Namoonni akkanaas jiru achi keessatti qabsaa'aa turanii jechuudha baaseetan qabsoon godhamaa ture achi keessatti hayaratanu malee lakkoofsi isaanii hayaratu malee. Kanaaf warri amma immoo ka'anii achi keessa yeroo haalichi maa inni suma sila kaasneerra mootummaan kun dadhabeera yeroon keenya amma jedhanii awwaara isaanii kaasanii ka'aa jiru iddoo qufanii warran siin jedhe sila kaase. Inni naannoo Finfinnees waanuma sana amma dhugaa dubbachuudhaaf abalu akkana jedhe warra maqaa dhaaba jaraa maqaa jarritti moggaase kana kaasnee abalu akkana abalu sana jedhe jechee dubbachuu keessa galuu hin barbaadu. Iyya maraatuun kamiin iyyuu ka'ee iyyu duukaa bu'ee iyyuu hin barbaadu. Anis atis namoonni waan kana dhimma Finfinnee irratti ka'anii amma iyyaa jiran nu qaba gurgadhiisaa jechaa turanii personaalitiin jaraa eenyuun akka ta'e keessuma aniifatitti siqnee hin beekna. Eenyummaa sana keessa gallee barbaaduu hin barbaadu. An karaa kootiin maraatuudhaa wajjiniin maraachuu hin barbaadu. Karaa kana keessa galee jaraa wajjiniin taggoo keessa galee haasa'uu hin barbaadu. Wantan jedhu waa tokko. Oromoon amma dhimma pireesiitiin si deebisa tasfaayi. Kanaan dura aniifati pirees loowun biyya sana keessa ture. Mootummaa sanaan kan jechaa turre pirees loowun kun gaariidha. Isuma baaftee sana hojiirra oolchi kana lolli keenya kan ture. Konstituushinii biyya sanaa gaariidha. Inu hojjechiisa amma tokkotti konstituushinii sana hojiirra oolchi. Isumaaf itti amanamaa ta'eefi konstituushinii ofii keetii baafteetti jechaa turre. Ammas kanuma akka waliigalaatti warri biraa konstituushinii biyya sanaa heerri biyya sanaa geeddaramu jedhanii warri dubbatanu jiru. An akka nama Oromoo tokkotti Oromoon yeroodhaaf konstituushinii biyya sanaa irratti rakkina qaba jedhee hin amanu. Yeroodhaaf waan nu hojjechiisuudha. Amma tokko waan nu tarkaanfachiisuu danda'udha. Kanaafuu mootummaa kana kan jechaa jirru heera biyya sanatti baafteyyuu hojiirra oolchaa hin jirtu. Wanti biraa yoo afellu heera biyya sanaa ba'i. Finfinnees ilaallate, dhimma federaalaas ilaallate, dhimma hiree ofii murteessuus ilaallate, heera biyyi sun kanaan dura baaftee ittiin hin bulchaa jira jettu. Warri taayitaarra jiranus heera saba kabachiifnaa, heera sana eegsifna jechaa jirtu. Heera sana eegsisuun calluma jedhanii zabii ijaaranii nama jibbanutti warra jaraaf hin tolletti heera diiguu dhufa jedhanii qawwee dhukaasuu duwwaa miti. Qabatamaan hojiirra oolchuudha.
Finfinneetis ilaallatee taanaan heera biyya sana keessa jiru heera barreeffamee lafa jiru sana hojiirra oolchuudha. Oromoonis heera sanaaf dhaabbachuu qaba malee heera sana hojiirra oolchuu dhaabbachuudhaaf malee jara asiif achi waccitu kana wajjiniin dhakaa jaratti darbachuu jara wajjiniin maraachuun barbaachisaa miti. Heerri sun ammas kan gaafannu akka saba Oromoo ta'an akka nama tokkotti kan gaafannu heerri biyya sanaa hojiirra oolu rakka hundumaa wayinii kaa yeroodhaaf kan jedhu qaban yaada sana. Kanuma gaa kunumti akkuma jirtu ta'ee isheenuma kana raggaasisuu yookaan mirkaneessuuf yookaan realize gochuu irratti waanuma hubatamuu qabu keessaa tokko egaa sirni tokko seera biyya keessaa illee kophaatti maddu malee sirni gurguddoon addunyaa irratti beekaman hundatti hojjetu inni amma bakka bu'aasaa filachuu qaba kan ownership fakkeenyaaf Baahirdaariin maal gochuu irratti jennaanii Finfinneen kan isaa ta'u itti muudhaadhaan warri walga'iidhaaf deemanii turanii Oromoon maal jedhee waa'ee Finfinnee kan irratti jedhamu addunyaa irratti immoo maal fakkaata haalli magaalonni ittiin bulanu magaalaa guddittii biyya tokkos haa ta'u magaalaa kanneen biroos haa ta'u ittiin jalqabuuf Fiqaadu sirna federaalaa keessatti mootummaan federaalaa bakka kana kooti jedhee lafa kooti waan jedhu hin qabu jedha seerri isaatu warri kana mormanu fakkeenyaaf Washington DC fa'aa kaasu District of Columbia kophaatti moggaafame sana immoo yoo fudhanne warra abbaa biyyaa lafatti ishee amma barru harkaa magaalaa Washington miti biyyicha guutuu isaa dhabanii isaan biyyicha guutuu irraa fudhatame waan reservation jedhan uumanii akka mooraa kaampii wayii satachi dhiibaniitiyyuu humnoota alaa dhufan takka jirti irraa fudhate sun akka exceptioniitti fudhatamtuudha. Isa iyyuu immoo ilaallee magaalichi yeroo booda adeemsa keessaa guguddachaa bal'achaa immoo dhufu immoo akkuma darbee isteetota ollaa isaa jiran seenuun ammi sun isteetii sanatti bulaan amma seerichi haalli isaa Washington iyyuu ammis isteetota naannoo darbee lixe isteetota sanatti bulaa. Fakkeenya gaarii as jiru tokko kaasuu barbaada hubannoo uummata keenyaa gabbisuudhaaf tarii warris immoo abbaa biyyummaa uummata kanaaf falmanus akka hubatanuu fi kun Torontoodha amma Torontoon Kanaadaa keessaas magaalaa ishee guddoodha. Dhugaa dubbachuuf immoo sanyiin ilmoo namaa biyya lafaa irratti kan Torontoo hin jiru jechuun hin danda'ama afaan guutame. Wanti sanyiin ilmoo namaa ta'e jira naamunaan isaa saampiinsaa as jira jechuun danda'ama. Jarri kun filachuuf mirga qabaachuu qofa otoo hin taane filatamuudhaaf mirga qabu. Fakkeenyuma gaarii dubartiin Eertiraa tokko filmaata meerii waggaa 2 dura geggeeffame filachuu mirga qabaachuu hin taane meerii ta'uudhaaf dorgomte filatamne malee. Kun akka jirtu ta'eetiyyuu gaa seerri magaalaan kun ittiin buloo seerri filmaataa kun fakkeenyaaf eenyutu baasaa feessaa dhufaa fi federaala moo mootummaa naannooti. Asirratti fakkeenya gaarii filmaatuun ammasiin jedhe kanarratti hojiirra kan oolee jira. Bakka buutota uummata magaalaa kanaatu duraan 45 turan councilors city councilors kan jedhaman mootummaan naannoo asitti provinsii jennaanii isin biratti state jedhamee kan fuudhamu sun seera haaraa baasee councileroota lakkoofsa isaanii kutaan jira jedhe. Ichi 45 irraa 27tti gadi kute. Uummanni sanga tokko mormeeraa keessaa councileroonni inni iyyanii kun loodii nutti baay'isaa. Uummanni kun baay'ee guddaadha. Akka haala barbaachisaa ta'een bira geenyaa sosibni rakkoo isaanii hubachuudhaaf waan ba'aa guddaa nutti ta'anii cituun qabu lakkoofsi councileroota iyyanii amma Supreme Court Kanaadaatti adeeman. Supreme Courtichillee sorry waan isinii goonuu qabnu seeratiyyuu aangoo kennaaf mootummaa naannooti gochuu danda'a. Akka sila kana naannoftee olaalte magaalaa guddittii Kanaadaa amma fudhannu Ottawa jedhama. Seera wal fakkaatu provinsii kana keessa jiranis Torontoodha wajjin provinsii state keessa jira haala wal fakkaatuun
mootummichi federaalaa ergisaadhaan eeyyama mootummaa naannoo furatee waajjiroota isaa banate keessa jiraachuun alatti waan tokkollee. Kana Finfinneen qaama Oromiyaati, handhuura Oromiyaati. Kan buluu qabdu mootummaa naannootti. Malee bakka bu'aa kee hin filatamtu, keessa jiraachuu hin dandeessu. Dadhabbi sababa qaanfachiisaa tokko dhiyeenya kana immoo isaan kaasan keessaa gurra silixeera ta'een beeku. Qabeenyaa naannolee adda addaa keessaa guuramee dhufeen kan ijaaramteedha jedhani Finfinneen. Sanas yoo ta'e proportionally obbo Fiqaadu waan hin guddaan isaa chankiin guddaan isaa kan dhufe Oromiyaadhaati. Inni immoo at the expense of the local people. Uummata naannoorraa waa'een barnootaa, waa'een hospitaalaa, waa'een karaa gaarii irraa fudhatameeti. Kanaafis anaaf caalaa kan ragaa qabu hin jiru. Kutaa Iluu Abbaaboor fudhadhu. Amma bara Haile Sillaaseetti Iluu Abbaaboor mana barnootaa kutaa lammaffaa qaba isheen jettee himatu tokkittii ture. Umarratti at the 11th hour sanatti indaraasichi magaalaadhuma filannaa waajjira isaas gara mattuuttas dabarsee goreerraa high schoolii lammaffaa sadarkaa kutaatti sadarkaa godinaatti ijaarame. Sababa kanaan ilmaan Oromoo meeqatii carraa barnootaa dhabee manatti galee kan silaa injineerota ta'anu dooktaroota ta'anu kanatti beektuu jira jedhan amana an hedduu sii lakkaa'uu danda'a. Waan akkasiiti kanafaa kaasanii tiyyoo haala akkasiiti fa'aa argi gochuu jalqabanii waanuma fokkataa fokkisaa kana ishee kana uummanni keenya hubatee karuma heera kaame sanaatiin karaa seeraatiin gaaffisaa gara fuulduraatti dhiibbachuudha qaba. Keessaa immoo jaarmoliin poolitikaa Oromoo uummata kana bakka bu'an asirratti waliigaltee uummatanii sagalee tokko yaada tokko qabatanii gaaffii uummata kanaaf fuulduratti dhiiban gaariidha kan jettuun dabaluu barbaade. Qabxii keenya ishee gara dhumaatti haa deemnu. Obbo Fiqaadu kunis waan haalamuu hin dandeenye jijjiirama amma dhufe kana keessatti humnoota gurguddoo gahee guddaadhaaf wareegama guddaa kafalan keessaa tokko qeerroo bilisummaa Oromooti. Sanaan achitti immoo akka da'oottis maqaan isaatu immoo sodaa uumaa kan ture, dhiibbaas gochaa kan ture. Dhaabicha adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromooti. Waggaa tokkoon darban kana garuu waanuma ammas qaanfachiisaa ta'e argaa jirru tokko keessaa'uu qeerroo akka malee abaaruu maqaan maletti kennanii yakkuu warroo bal'oochi maaloo leeboo zaraafii kan jiru kanatiyyuu hedduminaan dhaga'amaa. Wanti kun waan jedhamuuf hin qabanatti fakkaatanis kana sirriitti hubatta. Fakkeenyaaf bakka adda addaatti maqaa qeerrootiin of ijaaranii saamicha irratti kan bobba'antu jiru. Karaa waraana bilisummaa Oromootiinis ammas tarii shirri karaa mootummaa sila tuquu yaalteetta. Mootummaan kun sila tokko jaarmolii maqaa balleessuudhaaf gartuulee kana maqaa balleessuudhaaf kan isaanis immoo gurmeessanii bobbaasan sin jira ta'a. Achirrattis naannoo tokkotti komeen dhiyaachaa jira. Asirratti humnoonni kun lamaan maqaa isaanii isa dhugaa sana dhugaa dubbachuu fi lamaan isaaniitu naamusa daangaa hin qabneen beekamu. Qeerroo bilisummaa Oromoos ta'ee waraana bilisummaa Oromoo baay'ee naamusa gaariidhaan beekamu uummaticha biratti. Maal gochuu qabu laata humnoonni kun lamaan maqaa isaanii gaarii sana tikfatanii egaa ammallee karaa fagoon adeemuudhaaf waan jiru fakkaata. Obbo Fiqaaduu dubbiin deebi'ee gara gaggalaa jira. Qabsoo kana kallattiidhuma jiran akkatti fakkaatetti geggeeffachuu maal gochuu qabu? Maaltu irraa eegama laata? Galatoomii Tasfaayee kunis waan guddaadha. Jechuun yaada cimaadha jechuudha. Maaltu irraa eegama? Maaltu nurraa eegamaadha wantichi. Ani akkuma jedhe akkuma nama tokkootti na haasa'a dubbadha akka Oromoo tokkootti yaadan kenna nus anisaatis jechuudha. Amma eenyuun iyyuu caallee miti kan dubbachuu dandeenyu. Irratti dubbanna. Isaan dura waa'ee katamuu magaalotaa kaastee turte. Amma
seenaa magaalota adda addaa kana Finfinnee walitti qabdee magaalonni addunyaa kanarra jiran seenaa adda addaa kan mataa isaanii danda'anidha qabu. Waan adda addaarraa ka'ee magaala hundumayyuu lakkoofnee jenna. Namoonni amma Finfinneedhaaf Washington DC walitti fidan kun caalaan isaanii warri kanaan falmanu Finfinneedhaaf Washington DC caalaa biyyi jarri beeku waan hin jirredha. Waan hin jirre natti fakkaata. Hin dubbisnes natti fakkaata. Washington DC magaalli jedhamtu kun waliigaltee isteetonni Ameerikaa dhabanii jennaani mootummaa federaalaatii fi magaala haaraa uumuu qabnaa jedhanii waliigalanii warri isteetota bulchaniidha. Isteetonni Ameerikaa kun dura 13 turanii amma ittuma waliigalanuu inni kaan humnaan inni kaan waliigalteedhaan dhufanii gara 50 ta'anii amma. Isa booddee magaala guddittii kamiin godhanna jedhanii lafti dhabamee jennaan isteetiin Virgiiniyaatiif Meeriilaandii fedhii argatanii dubbatanii lafa kunnee kenninaa. Ani mana lafa mana hektaaran mana ani immoo lafa hektaaran mana kuteenan kenna jedhee kenneetuyyuu achi irratti ijaaramte magaalli sun. Waan adda addaatiin magaala biyya biraatiin iyyuu adda adda qabdi. Finfinneen immoo seenaa biraa qabdi akka jirtu abbaa qabdi. Rakkinni jara kana diisiis maaliif miti? Finfinneen abbaan qabdu kan Oromoo miti waan jedhurraa ka'aniiti jarri kun. Oromoon biyyan hin qabu warra jedhanuudhaan jarri kun. Kana deemanii karaa adda addaatiin dubbachaa jiru dhagaa jirra dhoksaattis waan dubbatanuu miti. Kanaaf kan Oromoo miti kanuma keenya iyyuu waan jedhanuufi fakkii keessas galuu fakkeenyaaf fakkiidhaan nama gowwoomsuuf hin qabanu jarri kun. Haalli jara abbaan biyyaayyuu Oromooti waan jedhu achuma irratti dhaabbachuu qaba wanti kun kan jara Oromoon kan gochuu qabu abbaan biyyaa ana. Seerichi biyya sana keessatti hunda dubbanne hojiirra ooluu qaba. Akka seera biyya sanaatti bulchiinsi mootummaa Finfinnee mootummaa kamiin keessa iyyuu jiru Oromiyaa keessa hin jiru muummicha biiroo muummicha ministeeraa jalatti bulaa achi jalatti fedhiin yookaan bu'aan Oromoon achirraa qabu inni heeraan lafa kaa'ame sun jira isan hojiirra oolchisa jira hojiirra oolchuu qabu insuma irratti dhaaba kanas irratti Finfinneenii fi DC'n wanti walitti dhuftan jiru warruma DC irratti waan DC'n walumaa beektuuf waa'ee irraa dubbaa kakaaftee haasofti natti fakkaata. Karaa biraatiin isa waa'ee qeerroo kana maqaa balleessuu waan jedhamu kanarratti waboodhaanis wal qabatee wanti ka'ee maqaan balleeffamaa jiru bakka adda addaatti dubbatamaa jira. Maal ta'uutu irra jira wanti jedhu kun waan guddaadha. Akka gabaabaatti qeerroo maaliif maqaa balleessuu yaalu maaliif barbaadu maaliif maqaa balleessu yoo jenne sodaadha. Wanti biraa hin jiru. Sodaa waan qabanuudhaaf arganiiru. Mootummaa eenyuyyuu sodaataa jiru. Warri amma ka'ee nuti qabsaa'otaa nu abbaan biyyaa nuti akkana jedhanii lafa dhiitan suni waggaa meeqa rirriixamanii mataa jaraa awwaara keessa galfatanii qiisaa turani. Ala qeerroon lafa sochoosee mootummaa sana raasee jedhu ittuu danda'ame mootummaa sana taayitaarra jiru wajjiniin dhaabbatanii dhaqaatti darbatu sodaatanii jiru. Amma eega haalli hundumtuu dhiigaa fi lafee dargaggoota sanaatiin diriiree sirrii ta'ee booddeedha jirraa jedhanii lafaa ka'anii gootatti ta'uu warra barbaadanudha. Ammas akka inni hin banne beeku hin riphe malee hin dhaggeeffata malee beekumsaan hubannoodhaan. Kanaaf borka'uu danda'a jedhanii sodaachuu yoo danda'ame maqaa balleessuudhaan character assassination. Dadhabsiisuu namoota jaraa irratti kakaasuu kana kun sodaarraa waan ka'e akkuma waliigalaatti wanti warri biraa maaliif maqaa qeerroo balleessu wanti jedhu. Wanti tokko immoo saba keenya keessatti immoo isa ormaa dhiisii saba keenya tokko keenya keessatti immoo wanti uumamaa jiru wanti argamaa jiru tokko jira. Maaliif ta'aa laata wanti kun yoo dhugaa dubbanna jenna. Baadiyyaa keessaa firoottan qabna obbolaa qabna jararraa wanti dhageenyu tokko hin jira. Maqaa wabootiin wanti godhamaa jiru wanti gadheen godhamaa jiru in argina. Kana wabootu godhaa jira moo waan beekamaadha. Mootummaan karaa akkanaatiin keessumaa mootummaan biyya bulchaa jiru suni hojii course of action akkanaa mootummaa qabu ta'uusaa hin beekna kanaan dura. Yoo inni waan inni barbaadu bakkaan gahuudhaaf ta'e maqaa mormitootaatiin ta'e nama ajjeesuu saamuu maal gochuu kanarratti mootummaan TPLF trendii akkanaa guddaa qaba. Trendiin akkanaas hin dhaalamne jechuun hin danda'amu. Yoo dhumayyuu nachitti afeerammoo yoo jenne
akkuma saba tokko keessatti biyya kamiin keessatti yoo ta'aa jiru keessatti maqaa wabootiin nu waboodha jedhanii uffata uffatanii qawween karaa adda addaatiin galaa saamicha irratti namoota isaanii haaloo ba'uu irratti nama jarri hin jaallanne haaloo ba'uu irratti dubartoota obbolaan keenya shamarroota jarri kanaan dura karaa adda addaatiin jaalanii didan humnaan gudeeduun wanta akkanaa gudeedan isa booddeechi baanii nu abaloof hin jedhu. Mootummaa adda addaatti xixiqqoo bakka adda addaatti namoonni immoo uumachuu dandeessu jirti. Kunis yaadamuu danda'a. Ani akka waliigalaatti waboorraa rakkina hin qabu. Annan mararfadha jara. Maaliif jarri kun bosona keessa jiru, aduu keessa jiru, bokkaa keessa jiru, baala mukaa ija mukaa nyaataniitu kan jiraachaa jiran. Obbolaa kooti, foon kooti. Namoonni kun akka koo biyyaa baqatanii ba'anii biyya faranjii kana keessatti maaliyyoo ta'an namoonni baay'een nuti dubbatan kana saanii miiccanii mana fincaanii miiccanii maal jedhanii ittiin jiraannu kana hambargarii jaannee ittiin jiraannu kana amma nallee jiraatanii hafuuraa baafachuu warra dadhabanii miti. Akka keenya immoo baqachuu dhabatanii mootummaa xunas keessa galanii immoo dabballee ta'anii immoo jiraatanii uummata dararuu yookaan immoo mataa gadi qabatanii maatii isaanii bulchuu warra dadhabanii miti. Sammuu qabu, humnallee qabu, ba'aallee baatanii of bulchuudhaan maatii isaanii bulchuudhaan jarri kun qabu. Jireenya amma jarri keessa daggala keessa jira caalaa jiraachuudhaaf beekumsas ta'e humna jara dandeessisu hin qabu. Du'a barbaadanii miti. Gaafa jarri qawwee qabatanii baanu sana du'ee ajjeeseetan du'aa jedhaniitu kan ba'an. Akka du'anu beeku lubbuu ofii irratti murteessaniitu ba'u. Eenyu kan lubbuu ofii irratti murteessee nan du'a jedhee ba'u. Yoo rakkate malee, yoo quuqame malee, wanti hundumte waan inni argaa jiru, dhagaa jiru, lubbuu isaatii ol yoo ta'e malee, roorroodhaan yoo guutama malee, eenyu ilmi namaa kan akkana gochuu danda'u. Obbolaan keenya kun rakkina akkanaa keessa jiru. Kanatu daggalatti jara galche. Nagaa jibbanii miti. Ilma namaa ta'ee namni nagaa jibbu hin jiru. Caalaan isaanii mana hidhaa biyya sanaa keessatti jiilaniiru. Maqaa Itoophiyaa dhuma jedhamtu sana maqaan biyya sana dhaga'uu warri jibban illee jiru. Jararraa ka'ee miti. Dararummaa badala hojjadu kanaan dura irratti ga'eedhaan maqaa Itoophiyaatiin jararra ga'ee sanatuyyuu jara jiilchee irra qomsiisa hinnaasiisa yeroo waan kana dhaga'anu. Kana wanti natti dhaga'amu kana an obbolaa kootii dhiiga kootu warrachi keessa jiran ittuu achii galanii ba'anii karaa nagaatiin amma danda'ame qophoofne warri hidhatee daggala jiru suni dabballee ta'ee saba keessa galee saba ijaaree jijjiirama karaa nagaatiin ittuu fiduu dandeenye ana baay'ee natti tola. Du'a isaaniitti hin gammadu, rakkina isaaniitti hin gammadu. Nan hubadha jireenya jarri keessa jiran. Akka nama tokkooti gadi ba'ee jara irratti dhiisii an Oromoo kamiin irratti illee yoo na arrabse yoo maal na godhe waan na barbaadu. Ekspiriyaansii adda addaa keessa darbeera bakka kanaan dura jiru bakka itti arrabsamutti. An Oromoo kamiin irratti iyyuu dhakaa darbachuu hin barbaadu maaliyyuu yoo na godhe. Jara kana dhiisiiti. Pirinsipilii akkanaan qaba. Jarri kun immoo warra dhugaa qabanudha. Garuu dhugaa kana booressuudhaaf immoo jaruma keessa rakkinni jira. Caalaan jaraa dargaggoota dogoggora uumuu hin danda'u. Muuxannoo dhabuu hin danda'u. Dogoggorri jara keessaa uumamuu danda'a. Maqaa jaraatiin immoo bosonatti galanii achi keessaas ba'anii warri dogoggora uumanuu hin jiru. Jara dhiisiiti leenjii mooraa mootummaa keessatti waggaa tokko waggaa lama disipiliinii waraanaatiin leenjifamanii ba'anii saba keessa gaafa ba'anii jedhanu seeraan dhabiisni adda addaa kan uumamu jira. Saba kan ajjeesu dubartoota kan gudeedan maal kan godhanu jiruyyuu ijoolleen keenya kun muuxannoo akkanaa hin qabanu dargaggoota ijoollota badii adda addaa dogoggora adda addaa uumuu hin danda'u. Kana hubachuu qabna. Akka waliigalaatti immoo riphee lolaa jechuun seer dhabeessa miti. Sirna waraanaa keessatti disipiliiniin riphee lolaan qabu eenyuyyuu qabaachuu hin danda'u. Disipiliinii guddaadhaan. Disipiliiniin kun saba irratti duwwame of keessatti illee waan sana cabsu seera sana cabsu ajjeesuu of keessaa balleessuu irratti amma deemudha. Riphee lolaan tokko immoo kan riphee keessa jiraatu saba keessa. Dura saba sana jaallachuu qaba. Saba sana keessatti fudhatama argachuu qaba. Warra maqaa isaatiin daldalanu saba sana keessaa isa xureessanu saba sana keessaa baasuu yookaan immoo dhugaa ofiitti himuu qaba. Warri mootummaadhaaf bulanii buddeenaaf jedhanii amma
warra maqaa wabootiin maqaa baa'ootiin socho'an dabarsanii kennanu hidhanu maal godhanu kun jiraachuu danda'u oromootumti jechuudha. An akka Leellimoo tokko yoo ta'e an akka bilisummaa Oromoo nama saba Oromootii fi nama qabsaa'u yoo ta'e jara sana hin ajjeesu hin balaaleffatu dhaqeetan dhugaa itti hima. Yoo dandeessa buddeenaaf hojjedhu buddeena keetiif ijoollee kee ittiin guddifatta nyaadhu buddeena kee garuu saba kee irratti daban hojjetin. Hin dagatin hojjedhu yoo dandeessa immoo amma dandeessamnu kee danda'e nu gargaari kaayyoon kee kana. Kanaan saba geeddaraa deemta diina yarfachaa fira bal'ifachaa deemta. Waan akkanaa yaaduu qaba ripheenonaan kamiyyuu. Waboo keessattis yaadni akkanaa inuma jira jedhee yaada gaarii warra kana qaban hin jiru yaada. Maqaa sanaan immoo dhaabuma sana keessaa ba'anii warri immoo yakka hin taane godhanu hin jiru ta'a. Amma irra deddeebi'ee wanti dubbatamu isaa baankii saamanii kana jedhanii jira. Baankii 20 saamanii maal ta'e achi jarri warri tokko warri biraa qamadii makiinaa dhabanii bara Tigraayitti gaafa deemu al-2 al-3 mootummaa adda addaatiin ispoonsara ta'anii saamu waa'ee jaraa namni dubbatu jiru. As deebi'anii gaafa jara irratti quba qabamu immoo baankii saamtanii jedhu. Baankii sana waboona saamuu hadhiisuu hin beeknu gana abbaa jooniyyaatti fe'ee birrii sana wallaggaa keessaa guuree deemaa turellee hin beeknu ammayyuu isarratti walamantii. Amma waa'een jooniyyaa kun sirba ta'uu duwwaatu hafe yeedalootti baasanii walalootti barreessanii sirbuu duwwaatu hafe amma. Waan hundi baankii saamanii jedhu wanti kun abaa waa ilaallatu hadhiisuu hin beeknu garuu akkuma waliigalaatti waboon obbolaan keenya warri daggala jirtanu naamusa riphee loltaan tokko hordofuu qabu hordofa achi jiraanna yoo jettan akka nama tokkotti garuu ammas isinin waama hin qabsoomnaa hin moona karaa nagaatiinis humna qabna saba keenya jijjiiruu hin dandeenye kan. Sabni immoo karaa biraatiin wanti gochuu qabu silati waa tokko kaafteera sa'aatiin keenya dhumaa jirti ati kaafteetta Oromoon yeroo hunda caalaa qabsoo dhugaa keessa kan itti galee jiru yeroo ammaati. Waggootan darban waggaa 50 qabsoo keessa jirra jennee caalaan yeroo sana ofirratti walirratti qabsaa'aa turreedha. Humna walirratti finne. Amma garuu qabsoon dhugaa dhufaa jirti kan tokko taanee dhaabbannu. Ati baa'oodha, ati OPDOdha, ati ofeekoodha. Ati kana jennee quba kan walitti qabnu miti. Tasfaayeen naftanyaa dabaqaaduu naftanyaa ati waluu kan jennee walitti qabnu miti. Ati ilmaan diqaalaati, ati ilmaan islaama, ati kiristaana, ati aarsi ati jennuu miti. Yeroo namni wanta dhufaa jiru, wanti nu irraa barachaa jiru, wanti sila hundumtu dubbachaa turre suni wanti inni nutti asaasaa jiru, wanti inni nutti himaa jiru kana. Wadhabiinsa keenya tokko isee xixiqqoo kanaan duratti wal nyaachaa turre, irratti maqaa wal balleessaa, dhakaa wal darbachaa, dhoqqee walitti dibaa turre sana dhiifnee akkanuu tokko taane akka sabaatti dhaabbannu nu gochaa jira, nu gargaaraa jira. Al tokko sin jibbinaa dhiibee dhufuun kun isa of gowwoomsee kabarii adda addaatiin dhimma Itoophiyaatiin kabarii adda addaatiin dhufu sanarraa amma of qulqulleessee bifa isaa isa dhugaatiin dhufuunsaa waan gaariidha. Nu jabeessuudhaaf deemaa jira. Garagartummaa kana dhiifnee warri taayitaa irra jirtanus kunis warri maqaa Oromootiin taayitaa irra jiran maqaan isin hin hafne Oromootu aangoo qabatee isiniin jedhaa jiru. Oromoon aangoo hin qabanne garaan keessan beeka. Kanas yaada Abiyyi Ahmad Onagiidha jedhamaa jira amma bakka adda addaatti. Onagi jechuun Oromoodhuma jechuudha. Oromoo taatanii nama akka isinii kennaniiru isinis Oromoo ta'a. Oromoo jechuun mirga saba biraa dhiibuu jechuu miti. Sabaaf lammii biraa dhiibuu duwwaa miti. Keessumaayyuu mirga sabaaf lammii biraatii fi wabii ta'ee fuulduratti bahee dhaabbachuudha jechuun Oromummaa jechuun. Kanaafuu warra amma kashlabbeen bakka adda addaatti odeessitu kanas fudhattanii sabaaf lammiiwwan adda addaa Oromoo keessa jiranu akkuma kanaan dura kabajaan jaalalaan jireessitanitti isin ulfina isinii kenninaan isin kabajnaa wajjiniin jiraachuu keenya itti fufna tokkummaa keenya immoo yeroo kamiin iyyuu caalaa jabeessuun yeroo ammaati. Waanuma jedhuun qaba kanarratti waan hin dabalu hin qabu. Kanuu wanta harkaa qabu kana waan gaafattis wanti na keessaa ba'u jiru. Nugaa obbo Fiqaaduu baay'ee galatoomi. Tarii yeroo biraa immoo yaada biraatiin walitti deebina ta'a. Irra caalaa yaada kana silaa maariifatu godhannu yaada isti kaaseen ture maaliif warri kallattii adda addaatiin duratti bobba'an kunis ejjannoo uummata kanaa ifatti baruun barbaachisaadha. Irra caalaan immoo deebii isaaniif kennamuu qabudha kan jedhuudhaan ture.
uumamti gaaruu biraamuu laallee walitti deebinataa ammaa fi anis gama kootiin fixeera yeroo keetii baay'ee galatoomsiin jedha maqaa Oromiyaanis neetwoorkii fi maqaa sagantaa hubannaatiin nagaa ta'e nu jiraadhu. Jawaadhaa nagaatti. Ayya studio. Ankara Nabasara kilo. Dember Şuara bu ambasader Bole Mikelel. Eşkamare karar. Karar eşkamare. Bole Mikel bu ambasader diye Bole Mikelel. ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ናዝሪት አዳማ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው ሸገር አዲስ አበባ ስሙ ፍንፍኔ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው አዲስ ለኦሮሚያ መሃልም ብርቱ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው እውነተኛ ስሙን የቀየረው ማን ነው ነው ረሼም ነው ፊት ሁሩፋ ቦቢ ዛሬ ጃል ሜዳ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው ያውም 6 ኪሎ ጨፌ አራራ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው አሁን ያለው ሳር ቤት ጥንት ጨልጨሊ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው በድሮ ስማቸው ቢጠሩስ ምንድነው ምንሼ ነው ረሼም ነው አዳሚ ሩፋኤል ዶቢ ቀጠኔ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው ቤተል ቦኬ ነበር ቀርሳ ካሳንቺስ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው በእርግጥ ካራ ቆሬ ፊት ከራ ቆሬ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው የአብርብር ሰጎሮ ዛሬ ፒያሳ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው የአፍሪካ መዲና ቆንጆ ፍንፍኔ ሀገሬ አረንጓዴ ለምለም ምድር ስሙ ተቀየረ ኑዛባ ቢሌራ ዳሌ መቃ ዶርዶር ቱሬ ኦሶ አባን ብያ ጅሩ ኬሱማን ጅጅሬ በገዳ ስርዓት ተመርቶ ሺህ ዓመት የኖረ ኦሮሞ ሁሌም ፍቅር ነው ጅበን በሉ ማሬ ፍንፍኔን ሀንዱር ኦሮሚያ ዳቺ ኦሮሞቲ isin nutti galtan bara nutabba biyyati finne dur bulchaa turani irruman maqaasiif dhawa sani ajilan doyyo birbirsaa fi mana gullalle tufaamunaan taffeetu lama jirsaan boole gagaraddoon beechoo akalee jaataniin kolfe sora loomeen boolee bulbula bulbula Bole agar mangar bole ምንሼ ነው 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 ረሼም ነው ዳሮ የርቴና ጉርድሾ ላርቡ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው ኢሌ ማለት አስኮ ቃሉም ቃልቲ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው በከኒሳ ላፍቶ የዛፎቹ ስም ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው እናም ጨፌ ሙዳ አሁን ልደታ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው አጋምሳ መርካቶ ሆራ ፊሎዋ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው
ፈራሬ አውቶቢስ ተራ ነው ሚኒሼ ነው ረሼም ነው 4 ኪሎ ሰፈር ጥንት ዳላቲ ነው ሚኒሼ ነው ረሼም ነው የነበረው ጎልቦ አሁን ግን ጨርቆስ ነው ሚኒሼ ነው ረሼም ነው መጫፈያነኒ ሜክሲኮ ሰየም ነው ሚኒሼ ነው ረሼም ነው ባሮ ኩርማም አሁን ጥቁር አንበሳ ነው ሚኒሼ ነው ረሼም ነው ይህ አሸዋ ሜዳ ድሬ ጭራቻ ነው ሚኒሼ ነው ረሼም ነው ጥንቱ ለገሃሬ ዛሬ ለገሃር ነው ሚኒሼ ነው ረሼም ነው እንና የዋህ ወገኔ እንግዳ አክባሪ ጅልና ሞኝ አይደለንም ዋይ ኬኛ በሪ ኑቲ ሆርቴ ሀዩፍ ጎታይ ወረባ ቀቤኛ ኢትዮጵያፍ ሚቲ አፍሪካ አዱኛፍ ንጌኛ ጃላላፍ ከባቸ ሰቤ ወጅኔን ጅራና ኢሰሞኑ ቱፈቱፍስ ሆሪቻ ሳቤክና ስንቱን ብሔር አቅፌ ኖሬ ፍረዱ በሞቴ ዘረኛ ናችሁ የምል